Footoo ana asirra kaa'e kan argitanii wallaahi waan nama agarsiisu waan gaddaati na caqasaa namni Itoophiyaa keessa jiraattan batalay namni Itoophiyaa keessa jirtan ijoolleen biyya Arabaa namni viidiyoo kana dhageessan nama Itoophiyaa jirtu sheer godhaa aalii keessanitti obboleettii keessanitti obboleessa keessanitti abbaa keessanitti sheer godhaa rabbiin sodaadhaa sheeritti godhaa viidiyoo kana dhaggeeffatanu qaallittiin kun qorichaan nama qabdee jechuudha harkaan qorichaan nama qabdee nama ufuun laalchiftee mana baankii nama geessitee birrii nama harkaa fudhatte niitiin isin asirratti argitan kun isni galee an nama tokko beekan ture nama biyya Arabaatii galee Finfinnee jiraatti wallaahi summa wallaahi rabbi halkan kana nagaan nan bulchin mikirishiniitti qaallittiin biyya Arabaatii deemte mikirishinii obboleettiidha paaspoortii baafateef juu deemte niitiin asirratti ni kaa'e kun mikirishinii jirti gaafas akka waan wayii waan rakkattee wayii boostee dhadhee niitiitti marattee niitii dhungattee niitii ma birriin harkaa fuudhamu kana isni galee achi niitii ala wal dhungatanii wal dubbisanii kaa niitiin of wallaaltee niitii makiinaa keessa galchitee safara irraa fuutee biyya tokko geessitee markaatoo irraa fuutee boolee geessitee mana baankii booleedha jechuudha safara isiirraa fageessitee bootaatiin birrii ergatii baafattu bootaatiin jara baankii jara isiin beektu irraa fageessitee nama isin hin beekne bira geessitee birrii akkaawuntii keetaa mana baankiitii baay'isiiftee harkaan jechuudha birrii jiraa baay'isiiftee shaanxaa keessa kaa'achiiftee telefoonii seerkaa fudhattee warqee harkatti baafattee mormatti baafattee niitiin nama kana of hin beektu waan isin jettu gochuu malee niitiin of hin beektu warabbal kaaba harkaa fudhattee shaanxaa borsaa bichaa sooftii keessa guuttee niititti geette makiinaa keessaa buufte nama dhibuu kun wallaahi laatiin dubbii kana sheekni wayii himanii naan jimmatti wanta kanaa dhalatee ture isinii galee kun amma Finfinneetti sheekni wayii immoo himanii turan gara eessaa kana wallaahi dhaga'een ture viidiyoo gabaabduu wayii jechuudha amma lammeessaa kun namnan beeku nyaatame birrii sumunii birrii nyaataa birrii asbeetaa sumunii utuu harkatti nambisin mana baankiitii birrii harkaa fudhattee tu harka jechuudha booddee kana naaniitiin makiinaa keessaa darbatamtee kaatee of bartee mana geessu birriin isii mana baankiin jiru telefoonni isii harkan jiru warqiin isii harkan jiru lammeessaa mana baankii deemtee gaafachiiftee naa kaameraan laalamu footooniitii kanaa gadi ba'e isiin birriin harkaa fuudhame isii qamisii bifa adii kana kaataatti laa kunoo bukkee kanaan jirti argitanii isiin immoo birrii fuutee kunoo niitii kana la niitii isa gara kanaa kana jechuudha waan nama dhibuu rabbii jedhaa viidiyoo kana nama Itoophiyaa jirtu sheer godhaa namni of eegu. Adaraa keessanii qimamoota koo yeroo biyya galtan sirriitti of eeggannoo guddaa godhaa waaqayyoon nu haa eegu sirriitti of eeggannoo guddaa godhaa obboleettiin keenya akkuma obboleessi keenya jedhee suuraa viidiyoo irratti argitan kana birrii warqii akkasuma immoo moobaayilota adda addaa wantoota isheen qabdu yeroo isheen biyya alaatti galtu namni maajikiidhaan tuqee wantoota kana hunda isaa irraa fudhatee booda qullaatti ishee hambisee jechuudha. Sababa maalitti sababa maajikiitti godhatteefi jechuudha. Itti maramtee akkuma nama isheedhaaf nahee wayii itti maramtee dhungattee booda immoo niitii tana raatachitee makiinaa keessa gootee deemtee qarshii baankiidhaas baafattee warqiis moobaayiliis wantoota adda addaa irraa guurrattee kophaatti qullaatti hambistee jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota koo nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyoo isinillee baga nagaa taatan baga jiraattan sin jecha. Egaa hordoftoota kiyya kaa warri mana kana faarawaa taatan sabskiraayib gochuudhaan maamila keenya taa'e akkasuma warri ta'artanis galatoomaa ulfaadha. Egaa kaa hordoftoota kiyyaa akkuma viidiyoo jalqaba irratti dhageessanitti obboleessi keenya isinitti himetti wantoonni akkanaa kun yeroo baay'ee yeroo biyya alaatii galuun mummudata. Baay'ee mudata ijoollee baay'eedha kan mummudatu sirriitti jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf yeroo keessattuu yeroo biyya galtanii yeroo maatiin keessanitti himtan malee abadan hin galina. Akkasuma immoo haga maatiin keessan dhufutti booleedhaa gadi hin bayina abadan jechuudha. Waan akkanaa kun sirriitti jira waannaa keessa boolee keessaa jechuudha. Kanaaf waan baay'eetu jira waan ta'eef adaraa keessan of eeggannoo guddaa godhaa waaqayyoo isin haa eegu. Ilmi namaa akkatti ba'uu beeka malee akkatti galuu hin beeku. Waaqayyoo isin haa tiksu jechuun barbaada. Waaqayyo immoo nagaan baasee nagaan biyya keenyatti nu haa galchu. Hamaa kan nu saamuu deemu nurraa haa qabu kan dafqa keenya nyaachuu deemu nurraa haa qabu dhugaa rabbii dubbachuudhaaf kanaaf yeroo baay'ee wanta akkanaa kun hin deddeebi'a dhiirrillee nama saamti shamarrillee nama saamti bara kanatu baratu maraate jechuudha.
Kanaaf adaraa keessan haga danda'ametti immoo of eeggannoo godhaa. Kunoo akkanatti booletti illee nama hataa jiru. Keessaayyuu ijoolleen biyya alaatii galu kun hin beeksisnes waan ta'eef sinii galee sirriitti beeksisna jechuudha. Kanaaf of eeggannoo godhaa. Yeroo baay'ee yeroo deemtan moobaayilii keessan gaarii mana keessanuma keessa godhadhaa deemaa. Akkasuma immoo birrii keessanillee baankiidhaa dhugaa dubbachuu fi baankii irratti of eeggannoo guddaa godhaa isiniin jechuu barbaada. Baay'ee tokko ulfaata namoota baay'eedha kan akkaatti namni shawwadanii namoota akkasitti waan maajikii kanaan birrii irraa guurrachaa jiran abbaa qabeenyaa jaanjessanii birrii irraa guurrachaa jiran jechuudha. Waan akkanaa kana ijoollee diyaasporaa bichaa miti warra biyya keessatti qabeenya gurguddaa qabullee raatichaa jiru jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Namtichi tokko naannoo keenya ture waan kanarraa kaasee siinti jechuudha. Namtichi kun sirriitti qaba abbaa qabeenyaa guddaadha jechuudha. Fooqii ijaarsisaa jira jechuudha. Odoo fooqii ijaarsa baay'ee nama qabeenya iddoo garaagaraatii qabudha. Akkasuma namtichi kun qabeenya hedduu qaba. Fooqii ijaarsaa osoo jiru dhugaa dubbachuuf wanti namni nama hin goone hin jiru dhugaa rabbii dubbachuudha jechuudha. Maal godhanii sababuma amma maajikii kanaan namtichumatti akkuma waan kunuus ijaarratitti xuuxanii tafuufanii achii namticha kana raatechanii birrii miiliyoona 2 irraa fudhatan jechuudha. Miiliyoona 2 jechuun waan xiqqaa miti. Dhugaa miiliyoona 2 irraa fudhatan. Sababa saniin fooqi sun haga ammaa ijjatee namtichi illee akka akkuma sammuu ta'ee jechuu hin dandeessa. Bakka namtichi akkas ta'ee booda fooqichi sunis kan haga ammaatti hin xumuramnes hin dhaabateeyyuu bakka walumaa galatti hin dhaabateeyyuu fooqinu erga gizee san namtichi sorrifatee birrii kana miiliyoona 2 sana irraa fudhatanii jechuudha. Hin badee bakka namtichi sirrii hin jiru jechuudha. Namtichumti amma abbaa fooqis ijaarsa hin jedhu kun jechuudha. Kanaaf wantoonni akkanaa kun sirriitti deddeebi'aa. Ijoollee biyya alaa immoo sirriitti soquu. Kanaaf adaraa keessan of eeggadhaa. Yeroo biyya galtanii waaqayyoon waa eeguu of eeggannoo goonaa. Sirriitti of eeggadhaa isiniin jechuu barbaada malee eebanni wanni akkanaa kun sirriitti baay'eetu jira jechuudha. Baay'eetu jira biyya keessattuu kun akkatti wal gochaa jira jechuudha. Biyyi keenya immoo kan waan kanaan ka'aa jirtu tokkoffaa ta'aa jirti jechuudha. Duraan hin jiru yoo amma immoo abaasaa jira wanti akkanaa kun itti deddeebi'ee jechuudha. Dafquma ijoollee biyya arabaa kana nyaachuudhaaf barka wakkatti dafqanii kan akkatti waan hunda godhan kun jaalataniiti miti jechuudha. Birruma shamarran biyya arabaa irraa nyaachuudhaaf kan isaan akkana godhatan jechuudha. Kanaafiyyuu aga danda'ametti immoo isin of eeggannoo gochuu qabdanii waaqayyoon waa tiksuu bakka deemnuttis waaqayyoon waa tiksuu nagaan kan nu baase nagaan maatii fi firoottan keenya nagaatti nu waa galchuu maatii nagaatti isiniin jechuun jaaladha. Kanaaf hanga danda'ametti viidiyoo kana sheerii godhaati ijoollee biraan gahaa keessattuu ijoollee haarawaa dhuftan ni amma immoo akkasuma gara biyyaa galuudhaaf karoora qabdanii waggaa 2 fixanii karoora qabdanii adaraa keessan of eeggadhaa. Namaan shawwadaminaa ilmi namaa nama shawwadaa sitti fakkeessiti qilee si gata jechuudha. Kanaaf of eeggannoo kan barbaachisu immoo namaa fi seerraa jechuudha. Akkas isiniin jedha hordoftoota kiyyaa akkasuma warroonni mana kanaaf haarawaa taatanii sabiskiraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'aa yaada qeeqa yoo qabaattan immoo koomentii irratti barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Hunda keessanuu waaqayyoon isinaa eebbisuu waaqayyoon isinaa eeguu. Waaqayyoon nagaa nu baase nagaadhaan nu haa galchuu maatii keenyatti firoottan keenyatti hiriyoota keenyatti abbaa manaa keenyatti jechuudha. Yookiin hiriyyaa keenya irrattis jechuudha. Nagaan nu haa galchuu isin jedha. Adaraa keessan immoo waan kana sirriitti of eeggannoo guddaa godhaa. Waaqayyoon nu haa eeguu. Ilmi namaa of eeguu hin danda'u waaqayyoon nu haa eeguu malee isinis aga danda'ame tokkotti irraa of eeggadhaa. Isiniin jechuu barbaada hanga viidiyoo biraatti wajjin deemutti viidiyoo kanaan turtii gaarii.